Jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif akka qabu jecha barattoonni tokko principle of marketing akka nu xumurtu jettanii nagaggafachaa turtan actually boqonnaa tokkoffaa ga boqonnaa shanaffaa hojjenne irraa boqonnaa jaffaa torbaffaa fi saddeettaffaa hafe kanaaf isaannan sana marji goone marketing mix jennee paartiidhaan hojjechuuf yaalla waan isin nagaafattaniif irra deddeebiidhaan international marketing dhaabee principle of marketing gara duubatti deebi'uudhaan chapteriiwwan hafan marketing mix kan jedhu hojjechuudhaaf dhufne jechuudha. So marketing mix jechuun maal jechuudha, eenyufaadha kan jedhu tokkoon isaanii in ilaalla jechuudha. So video keenya warri har'a argitan like godha, channel warri subscribe goone immoo subscribe gochuudhaan channel keenya akka guddiftan gamanumaan isin affeera jechuudha. So marketing mix is a set of controllable factor that a company used to produce a desired response from its target market. Egaa target market keenya erga baafanne booda marketing mix kanneen yookaan immoo controllable factor warroota jedhaman fayyadamuudhaan customer satisfaction or customer desire achieve goona jechuudha. So it is a marketing tool that the firm used to achieve its marketing objective by considering the right product at the right time, at the right price, and the right place. In short, namni tokko yookaan immoo customerin keenya maal barbaada? Product barbaada yookaan immoo service barbaada. Nuti immoo akka dhaabbatu tokkotti product kenninu yookaan service kenninu service qulqulluu ta'e yeroo barbaadametti gatii madaalawaadhaan bakka barbaadametti dhiyeessuudha jechuudha. Isaannan kunniin the right product, the right time, at the right place, and the right price kan jennu kuni bakka tokkotti marketing mix jedhamu jechuudha. So the 4P of marketing mix is known as product, price, placement, promotion kan jedhu kana jechuudha. Yeroo tokko exit exam irratti tartiibaan fidu waan ta'eef tokkoffaadha kuni product jira, price isaa immoo jira, placement jira, sanboodan immoo promotion jira jechuudha. Kanaaf tartiibaan yeroo tokko yeroo fidantu jira waan ta'eef akkas bifa sanaan qabattan isin yaadachiisuu fi kanaaf tokkoffaan productidha. Product jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaallu. So outline isaa generally maal laalla the meaning of product jechuun maal jechuudha, classification of product kana actually hojjenne irra asin duras the concept of product mix and the product line, introduction to branding, packaging and the labeling of the product, product lifecycle and the new product development process kan jedhu ilaalla. Boqonnaa afuraffaa fi boqonnaa shanaffaa gara duubaa si deebitan kanuma argattu waan ta'eef hamma tokko revision ta'achuudha isiniif. So here product jechuun maal jechuudha gaafa jennu anything that can be offered to the market for the attention, acquisition, use or consumption that must satisfy a want or need. Egaa namni fedhii qaba, fedhii sana guutuudhaaf yookaan satisfaction argachuudhaaf wanti inni fayyadamu sun wanti nuti gara magaalaatti dhiyeessinuu fi suni maal jedhama, product jedhama jechuudha. So productiin kun immoo maybe tangible ta'uu danda'a yookaan intangible ta'uu danda'a. Wanta harkaan qaqqabnu wanta ijaan laallu ta'uu danda'a yookaan immoo wanta harkaan hin qaqqabamne intangible ta'uu danda'a jechuudha. So product consists of goods, services, events, a person, place, organization, experience, property, information, and idea. Isaan hundi productidha jechuudha. Is anything that value its buyers jedha. Wanti buyeriin yookaan namni bitu suni yookaan customerin keenya value godhu hundi bakka tokkotti product jedhama jechuudha. Product as idea level ta'uu danda'a. Product in event ta'uu danda'a. By the experience and information as well as idea is product ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kanneen fayyadamuudhaan namni waan barbaadu sana argachuu danda'a waan ta'eef bakka tokkotti product jennaan jechuudha. So goods is anything that value that has a physical appearance and capable of satisfying customer need through the transfer of ownership. So goods jechuudha physical appearance or something that is capable of satisfying customer need. Service is a form of product that consists of an activities, benefit or satisfaction offered for the sale jedha. Wanti gurguramu ta'e garuu fedhii namaa yookaan fedhii maamiltoota keenya kan guutuu danda'u service jennaan jechuudha. Inni kunis productidha jechuudha. So essentially service would have the following characteristics or feature jedha. Amalootni service maal fadha
gaafa jennu it is perishability. Service is highly perishable compared to physical product jedha. Highly perishable jechuun outdate ta'uu danda'a jechuudha. Akka physical objective miti perishable ta'uu danda'a physical product caala. It is in what we call intangibility jedha. Service cannot be displayed for customers to see, to touch, to weigh. Argitanii intangible jedha jechuudha. Intangible jedha servicein yeroo baay'ee intangible jedha. Tuquun ilaaluun measure gochuun maybe nutti ulfaachuu danda'a. Inni biraa variability jedha. It is often very difficult to ensure a consistent delivery of quality of service jedha. Quality equally deliver ta'uu dhabuu danda'a. Variability variation hin jiraachuu danda'a. Inseparability gaafa jennu the service provision and the provider are inseparable from the service consumption jedha. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko uummata tokko barsiisa service kenna yoo jenne servicein inni kennuuf inni inseparable dha jechuudha. Inseparable. Inni biraa non ownership dha. Unlike a physical product, the consumer does not secure ownership of the service. Maaliif namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a. Secure gochuu hin dandeenyu service jechuudha. So service are inseparable as well as insecure jechuu dandeenya jechuudha. Level of product development gaafa jennu core product, actual product and augmented product jennee qoqqooduu dandeenya. So core product immoo inni actual product jechuun immoo maal jechuudha. Augmented product gaafa jennu immoo maal jechuu keenya kan jedhu ilaalla jechuudha. So the core benefit is the basic need or want that the consumer satisfy when they buy the product. Core product gaafa jennu a core benefit that we reap from the product that we sell jechuudha gabaabumatti. Productii sanarraa wanti core benefit nuti argannu faayidaan inni nutti kennu suni maa inni kan jedhu kan deebisudha core product kan jennu jechuudha. So it is core problem solving benefit that consumer seek jedha. Amma product tokko gaafa binnu wanti nuti product sanarraa barbaannu maa innidha. Namni fakkeenyaaf televizyinii bituu barbaade tokko televizyinii sanarraa waan gaarii waan qulqulluu ta'e ilaaluu barbaada. Sagalee sur sagalee qulqulluu qabaate taanani televizyiniin sun isaaf bareedaadha. So wanni inni barbaadu core benefitiin televizyiniin suni sagalee qulqulluu fi suuraa qulqulluudhaan waan barbaadu ilaaluudha. Inni kun core product or core benefit jedhama jechuudha. So which address the question what is buyer really buying? Maaliif barbaada product kana kan jedhu kan deebisu core product jennaani it is the center of the total product jechuu ni dandeenya. Example, the core benefit of the hotel is to provide somewhere to rest or sleep when away from home jedha. Fakkeenyaaf namni hoteela bane tokko bakka ciisichaa kireeffatu tokko namni core benefitiin isaa maa inni bakka ciisichaa gaarii kan namoonni fagoorraa dhufan akka hirriba gaarii argatan taasisuudha jechuudha core benefitiin isaa. Sana booda wantoonni kan biraa kan nuti barbaannu kan dabalaman actual products, the products parts, quality level, features, design, brand name, packaging and other attributes that combine to deliver core benefit jechuudha. Actual benefit. Amma keenyaaf namni mobile bitu tokko akkuma reefu dubbanni mobilein sun storage isaa meeqa, brandin isaa maa inni, quality of camera isaa maal fakkaata, raamiin isaa meeqa, isaan kunniin gaafa laale core benefit inni barbaadu sanaaf wantoota isa deeggaran sanaan actual product jennaan jechuudha. So it is a room contains quality, comfort, attractiveness, interior room and color jedha. Keenyaaf amma namni hoteelli reefu seenne sun keenyaaf hoteela hirriba rafuu barbaadna disturbance hin barbaannu hirriba rafuudhaaf garuu quality comfort nu kennuu qaba attractiveness isaa interior room isaa coloring isaa bareeda ta'uu qaba that actual kan jennu isa sana jechuudha. Augmented gaafa jennu additional consumer service or benefit around the core and actual product non physical part. It helps to differentiate the product from its competitor. If the room contain internet, free calls, security, ventilator, TV argitanii amma augmented product gaafa jennu product tokko gaafa qopheessinu gaafa customer keenyaaf dhiyeessinu wanti nuti dorgomtoota keenya irraa adda taanu maa inni fakkeenyaaf namni hoteela qabu tokko bakka ciisicha gaarii qabaachuun is a core product jedha. Garuu wantoonni dabalataa fakkeenyaaf kanneen akka internetii, free calling jiraachuun isaa, ventilator, TV jiraachuun akka nuti dorgomtoota keenya caallee argamnu nu taasisa jechuudha. Kanaaf augmented gaafa jennu productii barbaannu actual product sanarraa wanti dabalataan jiru maa inni kan jedhu kan deebisuudha jechuudha.
So that is augmented product. So the product can be classified based on the different variable. Fakkeenya product durability. Based on the durability, product can be durable and non-durable jechuu dandeenya. Tangibility tangible product and intangible jechuu dandeenya. Use of the product based on the consumer product. Kana jechuun industrial or business product versus consumer product jechuu dandeenya. Productiin fabrikaadhaaf dhiyaatu kallattimaan jiraachuu danda'a. Productiin immoo kallattimaan fayyadamtootaaf dhiyaachuu danda'u jiraachuu danda'a jechuudha. Bifa sanaan productii bifa kanaan qooduu dandeenya. Amma durable gaafa jennu are a product that used over an extended period of time. Yes, normally yeroo murtaa'e keessatti yookaan yeroo dheeraa keessatti productii nu fayyaduu danda'u durable product jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa, furniturein garagaraa they are durable. Non-durable gaafa jennu a good that are normally consumed quickly. Yes, sa'aatii muraasa keessatti yoo kan fayyadamnu yoo ta'e productiin akkasii fakkeenyaaf saamunaa fa'aa fudhattan local drink biiraa fa'aa yoo fudhattan they are non-durable product. Product kanneen quickly consume gochuu dandeenya. Yeroo dheeraa turuu hin danda'an jechuudha. Tangible products or goods those have physical appearance and the buyers to see, touch, smell and hear them to time of purchase and they should the ownership of something. Example TV. Amma kun tangible qabatamuu danda'a, ilaalamuu danda'a. Ownership beektii qabaachuu dandeenya product akkana. That is tangible product jennaan. Intangible product kan jennu yeroo baay'ee service. So they are a service which has no physical body and as a buyer ownership of something. Fakkeenyaaf hospital. Yes, amma service kenna waan ta'eef inni kun service industry dha waan ta'eef intangible product jennaan jechuudha. Based on the use consumer product and the industrial or business product jennee qoqqooduu dandeenya. Consumer gaafa jennu used to satisfy personal deprivation, convenience product, shopping product, specialty product, unsought product. Isaan kunniin they are consumer product yeroo ta'edhamanii. Industrial gaafa jennu reselling for profit. Fakkeenyaaf raw materials and the parts, capital items, supply and the service. Productiin akkanaa kun amma fakkeenyaaf industrial product yookaan business product dha jechuudha. Resale gochuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Resale gochuu dandeenya waan ta'eef consumer product jenna. So consumer product turunee dhaman eenyu faadha. So fakkeenyaaf consumer product kana maybe convenience product jennee qooduu dandeenya. Convenience gaafa frequently purchase or wanti goonu jira. Little planning, little comparison, shopping effort, low customer involvement. Amma product kana bituudhaaf energy guddaa, plaanii guddaa kan qopheessu nurraan eegamu, comparisonii guddaa keessa seenuu nurraan eegamu. Akkasumas consumer involvement isaa baay'ee miti. Pricing isaanii low price warroota ta'anidha. Distribution isaanii almost wide distribution warroota ta'anidha. And the mass promotion by the producers. Fakkeenyaaf namni ilkaan isaa riguudhaaf saamunaa ilkaanii ni bita. Gaazexaa binne yeroo hundaa saamunaa yookaan laawundarii garagaraa ni binne. Isaan kunniin amma convenience product jedhamu jechuudha. So generally they are consumer product jedhamu. So consumer product can be convenience product. Convenience warroonni jedhaman isaan kanneen jechuudha. Shopping product, it is a frequently purchased, need much planning and what you call shopping effort, comparison of brands on price, quality, style. Yes, yeroo baay'ee shopping product yeroo ta'edhaman kanneen akka warra convenience product kana salphumatti hin argannu yeroo yeroon isin binnu brand isaanii irratti immoo focus gochuun quality isaanii, style isaanii filachuun baay'ee nurraa eegama. Maaliif jennaan pricing isaanii higher price dha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf brand isaanii selective distribution of outlet, advertising the personal selling by both producers and resellers, and the major appliances like television, furnitures, clothing. Yes, they have television callifneetuma deemnee binnu brand isaanii filannaa. Yes, maaliif gatiin isaas guddaadha, quality'n isaa, suur-sagaleen isaa akkuma reefu jenne sirriitti ilaalama jechuudha. Gatii salphaatiinis hin binnu waan ta'eef jechuudha. Inni biraa specialty product dha. Special feature products like strong brand preference, loyalty, special purchase effort, and a little comparison of brand, low price sensitivity, and very high price, almost gatiin isaanis garmalee guddaadha. Exclusive distribution on only one or few outlet per market area. Bakka baay'ee sin argamani. Distribution isaanis it is very few container. Keenyaaf warqeen garagaraa, jewelry, yes. Isaan kunniin amma namni hundi in gurguru. Gatiin isaanis gatii salphaa miti, gatiin isaanis gatii guddaadha jechuudha. Isaanan akkana luxury product warroota ta'an kanaani specialty product jennaan jechuudha.
Kanaaf yeroo product akkanaa binnu comparisioniin jiraachuu danda'a jechuudha. Suuqii hedduu keessatti deemnee ilaallee gatii isaa madaalleeti kan binnu malee akkasumaan ol kaaneen binnu qonnaan garaagaraa nu barbaachisa. Maaliif gatii guddaatti kaffaluu hin waan ta'eef jechuudha. So bifa kanaan qooduu dandeenya. Unsold product kanneen jedhamantu jira. Asin duras gaafii exit exam irratti hojjechaa turre gaafii tokko yaadattan consumer goods that are the consumer either does not know or knows but does not normally think of buying jedha. Akka isaan barbaachisu yookaan immoo akka bitan itti karoorfatanii hin beekan jechuudha of keessatti. Asin duras dubbanneerra fakkeenyaa fi saanduqa reeffaa namni hin arga garuu nan bita jedhee yaadeetu hin beeku. Akkasumas tasa gaafa balaan irratti mudatu qofa bita waan ta'eef jechuudha. Aggressive advertising the personal selling by the producers and the resellers jedha. Maaliif namni yeroo baay'ee advertise yoo goone malee nurraa bituu dhabuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf inshuraansii, blood donation. Amma kan jara kana they are unsold. Itti karoorfannee akka binnu beekneeti miti kan inni itti binnu jechuudha. So the consumer either does not know or knows but does not normally think of buying jechuun kanaaf unsold product kan jennuun isa kana asin dura exit exam irratti gaafiin tokko akka dhufe ilaalleerra jechuudha. Inni itti aanu industrial product dha. So industrial product are those products or boats for further processing or for using conducting business. Yes, business conduct gochuudha. Further process gochuudha. Product in industrial product jedhamu jechuudha. Thus, the distinction between consumer product and an industrial product is based on the purpose for which the product is purchased. Wanni guddaan garaagarummaan isaa kaayyoon productiin sun bitamuuf maayinni kan jedhurraa consumer product fi what you call industrial productiin garaagarummaan isaanii jechuudha. There are three groups of industrial products like material are there, parts are there, capital items are there, supply are there, service are there. Isaan kunni they are so called industrial product kan jennuuni jechuudha. Industrial product. Material the parts gaafa jennu fakkeenyaaf industiriin tokko raw material ni barbaada. Partii garagaraa ni barbaada. Accessory garagaraa ni barbaada. Isaan sanniin fudhatee reprocess godhee itti deebisee immoo biizinasiidhaan by profit ni gurgura jechuudha. So our industrial goods that become a part of the buyer's product through further processing or as a component. They include raw material, manufacturing material, parts jechuudha. Inni biraa capital item are industrial product that help in the buyer's production or operation. They include installation, the accessory, equipment. Isaan kun capital item warroota jedhamanii supplies and the service encompass a wide range of goods and services that are consumed or utilized by the business to support an operation. Suppliers or service gaafa jennu industry tokko operation keessa jira. Operation sana facilitate gochuudhaaf wanti itti fayyadamu immoo kunis productii industrial product dha jechuudha. So product decision gaafa jennu there is a marketers make products decision at three level dha. There is individual levels decision are there, product line decision fi product mix decision kan jedhamutu jira. So individual product decision wanti jedhamu products attributes, branding, packaging, labeling and product service irratti decisioniin uumamu individual product decision jennaani tokkoon tokkoon isaanii maal jechuudha kan jedhu ilaalla. So product attributes decision gaafa jennu so developing a product involves defining the benefit that the product will offer. Amma product tokko gaafa develop goonu akkasuma lafaa kaanee miti develop kan goonu jechuudha. Maayinni benefit inni hawaasa sanaaf kennu yookaan immoo dhaabbata sanaaf benefit nuti irraa argannu maayinni kan jedhu sana dura beekuu qabna jechuudha. So the benefit are communicated and delivered by the tangible product attributes such as qualities, features, style and the design. So benefit isa bifa kamiin communicate kan ta'u kan bifa kamiin deliver ta'a gaafa jennu more of for tangible product jedha. So tangible product irratti immoo we'll see the quality, feature and style as well as design isaa immoo sirriitti itti dhimmamnee hojjechuu danda'u qabna. Kanaaf decision nu barbaachisa jechuudha. Gara product development stage itti osoo seeniin dura decision barbaada jechuudha as individual level. Inni biraa branding dha. So brand is the name and a term sign ta'uu danda'a, symbol ta'uu danda'a, even design ta'uu danda'a, or a combination of name and the design, term and the symbol, or sign and the name ta'uu danda'a. That identify the marketer or seller of the product or service from other companies, other competitors, especially dorgomtoota sarara productiin keenya maaliin adda ba'a, branding qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Apple, Nike, Puma, yes, Nokia, Pepsi, amma isaan kan yoo fudhatan brandii mataa isaanii qabu jechuudha. Dorgomtoota isaaniirraa wanta adda ta'e, wanta isaan ittiin beekaman qabu jechuudha. So
Requirement of good branding gaafa jennu branding sun sirriitti yookaan immoo salphumatti pronounce godhamuu, recognize akkasumas yaadatamuu qaba jechuudha. Even distinctive and unique ta'uu qaba. Describe about the product benefit and the characteristics. Kuni amala brandingin tokko good branding kan jedhamu yoo maal ta'e kan jedhudha. Suggest about the product's qualities. By large enough to be applicable to new product line. Yes. Have a possibility of registration and the legal protection. Yes. Even patentii kan itti argannu kan itti qabaannu ta'uu qaba jechuudha. Brandingin tokko good branding kan jennu jechuudha. Salphumatti sammuu namootaa, sammuu customer keenya keessaa kan turu ta'uu qaba. Waan addaa ta'u, waan haaraa ta'uu qaba. Waa'ee product keenya immoo ibsa kennuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf brandingin tokko good branding kan jennuuni criteria kanneen yoo guuteedha jechuudha. Inni biraa packagingidha. It is the process or activities of designing and producing the container or wrapper for the product. Egaa product tokko erga oomishne booda kallattii maan product sana gara magaalatti baasuudha. Productiin sun package ta'uu qaba jechuudha. Qabee keessatti, containerii keessatti wrap ta'ee ta'uu qaba jechuudha. Maaliif? It becomes more important because tokko competition dabaluudhaaf packagingin faayidaa guddaa qaba. Inni biraa perform many style tasks from attracting attention and describing product. Yes, product keenya attractive akka ta'u, attention akka harkisu, customer keenya hold akka godhu taasisa jechuudha labeling. Inni biraa to create consumer recognition and the companies or the brand. Yes, package keenya customerin akka beekan product keenya akka hubatan taasisa jechuudha. Waan salphaa miti packaging jechuudha. So packaging involves a designing and producing the container as well as wrapper for the product. There are 3 levels of packaging. This includes the product's primary container, secondary package and the shipping package. Bakka sadiitti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf amma kooligeetii kana yoo fudhattan primary containerii kana booda kooligeetii kana finne immoo as keessa goona. Inni kun amma secondary packaging jechuudha. Egaa isaanan kanneen 12 yookaan 20 yookaan 24 yookaan 50 bakka tokkotti immoo kaartoonii kana keessatti galchuu dandeenya. Inni kun shipping package or tertiary packaging jennaan jechuudha. Egaa primary package kan jennuuni exactly product keenya wajjin kan wal tuttuqu sanaan jechuudha. Egaa product kana erga package goonee booda maal gochuu qabna? Label gochuu qabna. So labeling is the any word, picture, phrase or on the packages that describe about the products or brand. Kind of label. Argitanii branding gaafa jennu, label gaafa jennu productiin sun maalirra hojjetame, maaliif fayyada kan jedhu packaging sana irratti barreeffamni jiru sun barreeffama ta'uu danda'a, picture ta'uu danda'a, phrase ta'uu danda'a. Inni sun labeling jedhama. So labeling kun brand label ta'uu danda'a. Keenyaaf apply to the product or the package. There is also a brand label ta'uu danda'a to identify the quality of the with the letter numbers or word ta'uu danda'a. Descriptive ta'uu danda'a. Information waa'ee maalii, waa'ee product sun waa'ee inni kan jedhu, use isaa, construction isaa, care nuti fudhannu, especially performance isaa hunda nutti himuu danda'a qabaachuudha labeling. Especially labeling is very important for the product. Fakkeenyaaf qorichoota fa'aa keessattu label gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qorichi sun maaliif fayyada, akkamitti fudhatama, maalirra hojjetame kan jedhu seeraan hin ibsinu taananii patientiin tokko du'uu danda'a jechuudha. Kanaaf labeling is very important jechuudha. The function of labeling identifies the product or brand and the grade of the products. Who made it, eenyu hojjete, eessatti hojjetame, yoom hojjetame, contentiin yookaan ingredientiin isaa inni akkamitti fayyadamna kan jedhu hunda kan ibsu labeling kana jechuudha. Promote the products through attractive graphics. Even amma graphics isaa bareeda yoo ta'e, kan ija namaa qabatu, kan harkisu yoo ta'e, even promotioniidhaaf nu fayyaduu danda'a jechuudha labeling jechuudha. So it is very important. Inni biraa product support serviceedha. So product support service gaafa jennu service that is augment actual products. Yes, amma productiin tokko jira. Productii sana gaafa gurgurru servicii garagaraa yoo kan kenninu yoo ta'e, even productii sana garmalee akka customeriin bitu taasisaa jirra jechuudha karaa biraatiin. So a company should design its product and support service to meet the needs of the target customer jedha. Some customers want credit, finance service, fast, reliable delivery, quick installation. Yes. Keenyaaf productii keenya gaafa kenninuufi kan salphumatti install ta'uu danda'u ta'uu qaba productiin keenya. Even the financing irratti creditidhaan namni bituu danda'u
danda'a fakkeenyaaf yeroo ammaa especially e-banking dha what call e-commerce keessa jirra waan ta'eef electronic banking keessa jirra waan ta'eef yeroo sana isa sanniiniif mijataa ta'uu qaba support service qabaachuu danda'u qabna jechuudha. And the other both move more wide on technical information, advice, training, product use, after scale service and the repair. Argitani even gorsi nuti kenninu by itself product keenya irratti akka customeriin attract ta'u gara keenyatti akka dhufu taasisa jechuudha. Kanaaf after sale service faa kennuu qabna, gorsa kennuu fi qabna, training kennuu fi qabna jechuudha customerii keenyaaf. So inni kun product service jedhama jechuudha. The other one is product line decision. So the group of products that are closely related because the function in their similar manner are sold to the some customers groups are marketed through the same types of outlets. It shares some logos, brands, and the colors of the same. So I'm a product line. Gafa jennu product wal fakkaatu. Maybe haala oomishaatiin ta'uu danda'a, faayidaa isaan kennaniitiin ta'uu danda'a. Product relate ta'e tokko gara tokkootiin akka ba'u ni taasisa. Isa sanaan product line decision jennaan. For example, when a company creates a group of products that deal with hygiene such as shaving cream, shampoo, lotion, saamunaa fa'a. Walumaan oomishuu akkasuma walumaan gurguruu hin dandeenya. That's product line jennaan jechuudha. Product line. Maali productii kanniiniif loogoon fayyadamnu, brandii nuti fayyadamnu maybe the same ta'uu danda'a jechuudha. The same ta'uu danda'a. Isa kanas dura decide goona jechuudha. Inni biraa product mix decision kan jennunidha. So the marketers product line decision deal about the types, version, number of items to be marketed. While the product mix decision concern is how many product line to be handled by the marketers. Inni kun hammam oomishna, yoom oomishna, akkamitti oomishna kan jedhu hunda kan iddoo itti beeknudha. Version nuti oomishnu, type nuti oomishnu maali kan jedhu iddoo ittiin decide goonudha jechuudha. Product decision gaafa jennu. So a company's product mix has 4 important dimensions jedha: width, length, depth and the consistency. Product mix has 4 important dimensions, especially the length, the width, depth in isa, even consistency in isa akka ta'uu qaba kan jedhu sana kan murteessinudha jechuudha. Fakkeenyaaf productiin barana oomishnu dhufu jijjiiramuu hin qabu. Maybe technological updating jiraachuu danda'a. Sababa technology modification garaagaraa taasifamuu danda'a, garuu dramatic change jiraachuu hin qabu jechuudha. Jiraachuu hin qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan product oomishuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu new product development dha. New product development is the process of developing a new product or service in the market. Gabaabumatti new product development jedhama. Product haaraa gara magaalatti gaafa finnu, service haaraa gaafa gara magaalatti finnu, gara customer keenyatti gaafa finnu, that is new product development jenna jechuudha. So, it encompasses a product improvements, maybe modification, development of entirely new product ta'uu danda'a. Improvement ta'uu danda'a. Product ma jiru more improve gochuu dandeenya. Modification garaagaraa taasisuu dandeenya. Yookaan immoo entirely new product kan ta'e immoo develop gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraa extension that increase the range of the number of line of the product. Even extend gochuu ta'uu danda'a. Line of product keenya extend gochuu fa'a ta'uu danda'a. Gaafa new product development gaafa jennu exactly product haaraa kalaquu qofa ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. So new product development process gaafa jennu fakkeenyaaf inni jalqabaa idea generate gochuu danda'u qabna jechuudha. So idea generation inni isa the first step jechuudha. The first step. So the systematic search for new product idea from internal source, marketing research, environmental scanning, customers, competitors, supplier. So isaan kan irraa idea generate goona jechuudha. New product develop gochuudhaaf wanta nu kakaasu sababa wanta ta'u generate gochuu argachuu danda'u qabna jechuudha. Erga arganne booda idea sana kallattimaan gara lafatti hin buufnu idea sana screen gochuu qabna. So screening new product idea in order to spot a good idea and drop a poor idea jechuudha. Screening gaafa jennu idea jiru keessa filanna jechuudha. Iddootti idea filannudha idea screening jechuudha. Inni biraa concept development and testing kan jennudha. Now attractive idea must be developed into product concepts. Yes, amma product idea filanne kan good idea kan jenne sana prototype isa develop goona jechuudha. Sana booda marketing strategy development is a marketing logic by which the business unit hopes to achieve the marketing objective.
Erga kana goone booda business analysis jedha. It involves the review of sales, costs, profits, objection estimation of the new products to find whether they satisfy the company's objective or not. Amma objective keenya baafanne irra objective keenya erga baafanne booda inni madaalla jechuudha. Analysis hojjenna in terms of business. Yes, product kana develop goone dhaabbanni keenya objective inni qabatee ka'e sana achiif gochuu ni danda'amu hin danda'u kan jedhu beekuu yookaan murteessuu danda'u qabna jechuudha. Akkasumaan kaane product tokko developing goone. Sana booda egaa cost benefit analysis hojjenne booda kallattimaan product development stage kan seennu. So now here developing the product concept into the physical product in order to ensure that the product idea can be turned into workable product. Amma idea jiru gara lafatti buusu eegalla jechuudha. Here are two tests are there, function and the consumer test are there. Amma tests marketing gaafa jennu the stage at which the product and the marketing program are introduced into more realistic market setting jechuudha. Amma product sana hojjenneerra wanta qabatamaa tokko arganneerra isa sana gara magaalaatti finnee customeriin keenya moo maal jedhu kan jedhu laaluu qabna jechuudha. Yes, productiin sun baay'ee bareedaadha. Akkaataa customeriin barbaadu yookaan consumeriin barbaadutti hojjetameera ta'e taanaan gara commercialization itti deemna jechuudha. Mass production kan jennu. Here, introducing or launching the new product into the market jechuudha. At this stage, the company has to make 4 decisions jedha. When, where, to whom, and how to market. Yes, amma launch gochuu enna product kana eenyuuf yoom akkamitti kan jedhu beekuu danda'u qabna jechuudha. Strategy sirrii ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Yeah. Erga kana goone booda productiin tokko ni oomishama. Productiin oomishame sun immoo life cycle qaba jechuudha. So product development sales are zero and the investment cost are rich mountain. Product development stage garagaraatu jira. Inni jalqaba product development kan jennu. Inni lammaffaa introduction. In the period of the product, introduction to the market. Gaafa kana productiin keenya gara magaalaatti seenaa jira jechuudha. Yes. Gara magaalaatti erga seenii booda amma yeroo gabaabaa keessatti gurgurtaan guddaan jiraachuu hin danda'u. Slow growth jira. Profitiin hin jiru. Almost negative or loss jira yeroo baay'ee bakka kanatti. High distribution the promotion expense jira. Maaliif productiin keenya beekamu sila ta'eefi bakka kanatti gatiin nuti baafnu baay'ee guddaadha jechuudha. Sana booda gara growth stage gaafa deemu productiin keenya it is a period of rapid market acceptance. Amma magaalaa keessatti beekamtii gaafa argannu, fudhatama gaafa argannu, productiin keenya large coverage of market gaafa argatu, amma costiin isaa maal ta'a gadi bu'aa deema, profitiin isaa immoo dabalaa deema jechuudha. New competitioniin garagaraa nutti baay'achuu danda'a yeroo sana garuu productiin keenya compete godhee mo'achuu danda'a jechuudha. So growth stage irratti almost profitable taana. Maturity gaafa jennu is a period of slowdown of sales growth because the product has achieved acceptance by most potential buyers jechuudha. Maturity irra gaafa ga'u productiin tokko almost slow down in sale growth jechuudha. Maaliif acceptance and the potential buyer biratti argateera jechuudha. The increased market outlay to defend the product against the competition, profit level of or decline jedha. Amma profitiin growth stage irratti argannu suni amma gadi bu'aa deema jechuudha. Dhuma irratti decline phase kan jennu jira. The period when sales fall off and the profit drop and the sales decline for many reasons including technological advance, shift in consumer taste, increased competition. As the sales and the profit decline, some firm withdraw from the market. Amma decline stage irratti gaafa geenyu almost technological advancement in jiraachuu danda'a. Even customeriin keenya shift gochuu danda'a gara biraatti jechuudha. Competition nutti baay'achuu danda'a. Kanaaf sales fi profitiin keenya amma gadi bu'aa jira. Kanaaf yoo dandeenye magaalaa sana keessa bahuudha dafnee jechuudha. Osoo guutumaan guututti kisaaraa guddaa keessan seeniini magaalaa sana keessa bahuu qabnaa jechuudha. So paartiin jalqabaa kanuma, paartii lammataatiin price kan jedhu kanarraa jalqabne immoo kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf paartii lammaffaatiin ammoo wal arginutti nagaan.